am umrii keen kudhan saddeet gajjira kudhan saddeet caalee jira diddam soddom kee jirraa jechuudha balleessaa obboleessi yoo obboleessi qabaadhu hojjeteef balleessaa ayyoon hojjeteef balleessaa abboon hojjeteef seeriin nagaafatu hin jiru warrooti maal jedhanii murtii akka addunyaa ICC'n barbaadaman dabalate ilmi isaa siyaasa kee jiraachuu danda'a ogummaa akka kee jiraachuu danda'a waan cuuf kee jiraachuu danda'a seeris gaafachiisin jiru ganni isaa 50 ta'uu danda'a 60 ta'uu danda'a 80 ta'uu danda'a adaalti yookaan nam guddaa qofa ta'in maal jedhan jaarsalee ta'uu danda'a seerii gaafachiisin jiru Itoophiyaa keessatti ammoo wanni dalagamuu jira baay'ee nam saalfachiif seerii idil addunyaa maal jedha waan jennu dubbifne gabaabsin irra dubbachuu barbaadnaa jechuudha seerii idil addunyaa keessatti International United Nations Convention of Child seerii jedha keessatti kunini Itoophiyaa illee mallatteessiti Itoophiyaa keessa dhaabbileen akka gargaarsa namoomaa kennan kanneen akka UNICEF United Nations for Children man funded sun faan cuftu hojjechuu jirani warri kunini waan kana irratti moo rakko hojjeta abdii qabna aga malleetti Itoophiyaa keessa freedom waan jireef hojjechuu dhabu warraati fakka qeeqaa kaafamu qabu asirra maal jedhani Itoophiyaan seera kayya mallatteessis daa'imni namni gannisa 18 gadi takamuyyuu daa'im jedhamee ergamaa jechuudha daa'im sammuu itti yaade wa midhaasin qabu sammuu ittiin xinxalee wa balleessin qabu hin geenne hin bilchaanne gartee guidings yookaan gargaarsi barbaadaa umni namaa bir jiraachuu qabaa jedhanii amanaman Itoophiyaa keessatti ammoo daa'imman umrii 12ti mucaan xiqqaan kunini Eliyaas Balchaa Wallagga keessatti jeefame ijoollee xixiqqoo reefu sangarsiifnaa yoo argitanii daa'imman 5ti Gujii keessa qabamtee manidhaa jirti sanbat dabrirra jalqabee jechuudha targuddoo tanaa ta'u baardiimtaa don ta'ini ta'u uffata kaan keeyyattu manidhaa kee jirti jechuudha balleessa hojjetti hin qabdu daa'im xiqqayyoo abbaan kee waraan bilisummaa Oromoo kee jiraa jedhanii manidhaa galchanii sun qofaa miti daa'im xiqqayyaa lixa shaggariitti nu agarsiisan kan hajidduu kee jirti am kunam footoon dursite ka'uu danda'an amma daa'im waggaa 3 jedhanii yeroo butame ganna 3 yaa am daa'imni kun akka butame 3 jedhan bakki inni jiru namni tokko hin beeku seeri akkana kun addunyaa tam kee jira biyyi tam kee jira seera addunyaatti irra waligaltee waan addunyaa Itoophiyaan dhaabbilee idil addunyaa gargaraarraa boodirratti dhumna baajata isin biyyatti ramaddee mootummaan ittiin hojjechuuf sirna of ittiin gaggeessuuf jiru keessa tokko dhaabbilee gargaarsaa karaa liqeetiin karaa gargaarsaatiin dhaabbilee idil addunyaa irra argamtu gargaarsi kun ammoo seerota idil addunyaa kan kabaja siif kennama lafa kaanii wasiin kennan give and take addunyaan falaasama akkasii fayyadamta Afrikaa keessatti diktaatoroota Afrikaa kun salfiin qaban ani bulchoota Afrikaa tana dusila rabbi taate cufisi manidhaa naqa manidhaa addunyaa don ta'ini haqiyaamaa sun naqa jechuudha war salfiin beekne bulchoota Afrikaa am sad to say this bulchoota Afrikaa salfiin beekan yeroo dumaal godhanii seerota idil addunyaa kabajanii garuu mirga Afrikaatti waan dhimmaman fakkaatan bilchina dabalatee pan africanism we love Africa danii Itoophiyaan durii nu Afrikaa miti abasha itaan cuftii dootan beektaa Afrikaa waacifuu jirti seerota idil addunyaa kan Itoophiyaa ya mallatteessite seer idil addunyaa kan Itoophiyaa mallatteessite keessaa tokko seer mirga daa'imman irratti xiyyeeffatu seeri mirga daa'imman irratti xiyyeeffatu kun keeyyata tokko irra jalqabee aga 43 as article maal jedhan akka keeyyataatti taa'ee jira jechuudha United Nations Child Rights Gubba Convention Gubba taa'ee jira sun keessa artikilii yookaan keeyyata 43 saba artikilii danda'a qabaa jechuudha kan cuuf dubbisuuf yeroo hin qabnu deesaaleen kennu eeyyamtu artikilii yookaan keeyyata lamaffaa United Nations Convention for Children mirgi daa'imman irratti dhaabbatii dhaabbati mootummoota gamtoomanii haa dubbisa all children have the rights daa'imman kan mirgi qabu bakka kamillee dhufuu danda'u eessallee jiraachuu danda'u afaan kamuu dubbachuu mirgi isaaniiti amantaa kamillee keessa dhufuu danda'u waan fedhan yaaduu danda'u bifti isaanii waan feet fakkaachuu dandeetti dubri ta'uu danda'a dhiir ta'uu dandeetti dubri ta'uu dandeetti dhiir ta'uu danda'a qaam miidhama ta'uu danda'a qaamii fayya ta'uu danda'a qabeen qabaachuu danda'a qabeen dhabuu danda'a maatiin isaa waan feetetti amanuu dandeetti gartee waan warri ittaman suniif wanni ittamanan keessa tokko political view jira religion view jira gartee ideology kamuu qabaachuu dandeetti ideology maatii irratti xiyyeeffatanii ilaalcha abbaa faadha irratti xiyyeeffatanii ilaalcha uummatinni keessa dhufe irratti xiyyeeffatanii daa'im tokko miidhuun akka dhaabbatii mootummoota gamtoomanii jedhamutti yakkaa jechuudha Itoophiyaan kan keessa yakka tokko dalagdee jirtedha manaa jechuudha daa'im jechuun yoo kudhan hiika jalqaba artikilii jalqaba yookaan maani keeyyata jalqaba irratti namni ganna 18 gatta cufti daa'ima jedhanii amanan mootummaan bilchiginaa yoo lama agarsiimtan daa'imaa miti nam gugurdaa hin qancartee jireenyatti tammaatee akkan xixiqqaatti nuun jechuu hin oolu ani hin shakkabee ta'aa warra kun hin shakki jechuudha kanaafuu Itoophiyaa keessa akka dalagamuu jira yakkaa jechuudha yakkoo sun keessa akka fakkeenyaa yoo sanii kaasuun gabaabsa yoo nefiyyaa Gujii keessatti intalli xiqqaa yoo nama garree biiftuu Jamaal Birbirsa jedhamti abbaan isii loltuu waraan bilisummaa Oromooti daa'imti tun waggaa 5 manbarnoota baratti abbee shiftaa shanee jedhanii manbarumsarra iskuul kutaa tokko lamsiin barat keessa qabanii godin Gujii ana adola goro dola keessatti hidhamte jirti jechuudha yoo dogongor hoomii kaasuu dandeettanii sirreessan daa'imni kun ganshan balleessa dhibin qabdu balleessaan isii abbaa waraana bilisummaa Oromoo lammeessoo lit shaggar baakko tibbee mucaan xiqqayyaan eegeree fogarsiim kanaa miti mucaan xiqqayyaan reef fogarsiim kana
Daa'imni xiqqayyaan kun balleessa dhibiin qabu. Footoon ta durii ta'uu dandeetti daa'imni kun abbaa waraan kee jiradhanii daa'im umrii 3 akka dhabamsiisanii meeqa G3 jechuudha. Dhumirratti mucaa wallaggaa karee buqaam lubbuu dhabuusaa jeefamuusaa irdeddeebiin miidiyaaleen hawaasaallee gabaasa turanii miidiyaaleen biyya keessa Itoophiyaa keessatti waan gabaasan kaanu miidiyaan yoo wallaale dhuga dubbachuuf waan dubbannuuf waan dhiibnu yoo wallaale. Eeliyaas Balchaa dargaggeessa umrii 12 maaliif ijjeefame onaan jettan mucaa dhumirratti wallaggaatti ijjeefame waraan bilisummaa Oromoo yookaan loltu waraan bilisummaa Oromoo muuziqaa sirbisaan sirbaan sirkisa keessatti argamedhanii shaneen nu geessadhanii ijjeesanii jechuudha. Yoo kun seertaat bilxiginnaan seer qabdanii mee kawal dubbannu seera kabachiisuu jiran dhiyootan wanni nu dhaga'u jira kanaa miti mee seer kamitti waan akkana jedha.